Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii keenya Anaanan jedhama. Har'a kan waliin ilaallu Microsoft Office Word Programmiidha. Innis kan inni nu fayyadu dookumentii garaagaraa barreessuuf, kitaaba barreessuuf, akkasumallee riisarchii garaagaraa barreessuuf nu fayyada jechuudha. Jalqaba istaartii jala deemuun Word jennee barreessina. Isaa booda mallattoo pirogiraamichaa jala deemuun kilik yeroo goonu haala kanaan nu banuu danda'a. Inni biraan deeskitooppii irra deemnee raayit kilik gochuun isaa booda niiw jennee mallattoo pirogiraamichaa jala deemuun yoo tuqne nu banuu danda'a jechuudha. Isaa booda haala asii gadi argitan kana fakkaata yeroo banamutti. Egaa inni jalqaba irraa arginu sararri jalqaba arginu kun taayitil baar jedhamuun beekama. Innis egaa yeroo Microsoft Word bannu kana maqaan itti nuti seef goone kan inni irra taa'u asirradha jechuudha. Yookiin immoo ofii masaayyuu maqaa nuu moggaasa jechuudha. Fakkeenyaaf kana document 5 jedhee moggaasee jira jechuudha. Inni biraan aanduudha. Kun barreeffama barreessine tokko yoo edit goonee jiraanne duubatti deebi'uufidha. Kun immoo gara fuulduraatti deebi'uuf nu fayyada jechuudha. Aanduu friidiin kun barreeffama barreessine tokko duubatti yoo fuulduratti akka siiksine ilaaluuf nu fayyada. Inni biraan minimize batanii maximize or restore down kan jedhamu kana inni kun immoo dookumentii kana cufuuf close bataniidha jechuudha. Restore downiin kun immoo haala kanaan xiqqeessinee ilaaluu dandeenya jechuudha iskiriinii keenya. Inni kun immoo minimize gochuufidha kan inni nu fayyadu jechuudha. Minimize waan gooneef asumarraa argachuu dandeenya jechuudha. Egaa haala itti fayyadamisaa ilaaluuf dookumentiin qopheesse jiraachuu marraatti shaakalla jechuudha. Fakkeenyaaf dookumentii kanarratti hoom taabii akkamitti akka fayyadamnu kan waliin ilaallu ta'a. Warri asirratti argitan kun hoom insert page layout waliigalli isaanii riiban jedhamuun beekamu. Tokkoon isaanii immoo taabiidha. Fakkeenyaaf kun hoom taabiidha, kun insertii taabiidha, kun immoo page layout taabiidha jechuudha. Akkasuma tokkoon isaanii giruuppii mataa isaanii qabu. Fakkeenyaaf hoomiin clipboard kan jedhamu giruuppii qaba. Font, paragraph, style warri kun hunduu giruuppii hoom taabiiti jechuudha. Hoom taabii irratti kan nuti ilaaluu dandeenyu cut paste, copy paste, format painter warra kana jalqaba ilaaluuf barreeffama kana fakkeenyaaf gurraachessuun haala kanaan gurraachessinee cut yoo jenne iddoo kanaa kutee akkas nuuf fiduu barbaanne naannoo kana dhufnee kilik gochuun paste jenna jechuudha. Egaa iddoo dura ture irraa kutee as nuuf fide jechuudha. Gara duubaatti deebi'uuf aanduu tuqna jechuudha. Mallattoo kana yeroo tuqnu barreeffama keenya iddoo duraatti nu deebisa. Inni itti aanu kan ilaaluu dandeenyu kooppiidha. Fakkeenyaaf barreeffama kana asii kooppii goone as akka nu dhufu yoo barbaanne naannoo kana kilik goone paste gochuu qabna jechuudha. Inni as jiru kun asis dabalamee akka jiraatu nu gargaara jechuudha. Gara duubaatti deebi'uuf akkuma sila isiniin jedhee mallattoo kana tuqna. Gara duraatti nu deebisee jira jechuudha. Isaa booda kan nuti ilaallu format painteriidha. Jalqaba barreeffama keenya irratti select goona.
edda select goone yookaan erga gurraachisnee booda format painter jechuun fakkeenyaaf formaatii barreeffamni kun barraa'e kanattis fayyadamuu yeroo barbaannu jalqaba kana select gochuun format painter jenna. isaa booda barreeffamicha irra geessinee select yoo goone yeroo okay jennutti format painter akkas yeroo goonutti akka barreeffamichi inni duraa barraa'etti nu barreessee jira jechuudha. haala kanaan shaakaluu dandeenya. gara boodaatti deebi'uuf ammas mallattoo xiyyaa gara harka bitaatti galagaltii kana tuqna jechuudha. inni taanu booldiidha. fakkeenyaaf kun booldiitti barraa'ee jira. osoo hin barroofne ta'e mallattoo bii kana tuqna jechuudha. inni taanu itaalikiidha. inni kun immoo barreeffamni keenya dalga akka fakkaatu yoo barbaanne mallattoo aayii kana tuqna jechuudha. haala kanaan dalga nuuf barreessa jechuudha. inni biraan mallattoo yuu kanadha. innis underlineif nu fayyada jechuun barreeffama keenya jala sararuufidha. haala kanaan yuu yoo gadi qabne jala nu sarara jechuudha. inni biraan kana jalatti kan nuti ilaallu subscriptidha. subscriptiin formulaa keemikaala garaagaraa barreessuufaaf yoo barbaannu subscriptii kanatti fayyadamna. fakkeenyaaf formulaa sulfuric acid kana yeroo barreessnutti lakkoofsi lamni kun H jalatti akka barrooftu yoo barbaanne lama qofaa ishee select gochuun lakkoofsa lama kan akkasittiin gurraachessuun subscript yoo jenne gara jalaatti nu barreessa jechuudha. akkasuma lakkoofsa afur irree qobaasaa gurraachessuun subscriptii kana yoo tuqne haala kanaan nuuf barreessa jechuudha. inni biraan superscriptidha. inni immoo fakkeenyaaf equationii fakkeenyaaf exponentii faa barreessuuf nu fayyada. fakkeenyaaf kan asii gadi argitan equationiin kun asitti kan nuti jechuu barbaanne x squareidha. garuu asitti wal qixxaateema barraa'ee jira waan ta'eef lama kana ol dabarsuun dirqama waan ta'eef irratti gurraachessuun lama irratti superscriptii kana yeroo tuqnu haala kanaan exponentii nu barreessa jechuudha. egaa inni biraa change case kan jedhudha jechuudha. mallattoon kun immoo xiyya kana gadi yoo qabne nu filachiisa jechuudha. sentence casein qubeen inni jalqabaa capital letterii akka ta'u yoo barbaanne jalqaba gurraachessuun change kana keessa gallee sentence case yeroo filannutti qubee isa jalqabaa kana qubee guddaan nu barreessa jechuudha. achuma jalaa immoo lower case yeroo filannutti immoo barreeffama filannee kana hundasaa qubee xixiqqaan nu barreessa jechuudha. haala asii gadi argitan kanaan inni biraan upper caseidha. upper case yoo filanne immoo barreeffama keenya qubee gurguddaan nu barreessa jechuudha. haala asii gadi argitan kanaan warra kaanis akkasumaan ilaaluu dandeessu jechuudha. capitalize each wordin immoo fakkeenyaaf kun wordii lama qaba. historically fi perspective jalqaba qubee isaanii capitaalii akka nuuf godhu yoo barbaanne capitalize each word kan jedhu kana tuqna jechuudha. haala kanaan warra jalqabaa qofa capital nu godha jechuudha. inni biraan kunis saayizii barreeffama keenyaa dabaluuf nu fayyada. irra deddeebisnee kliik gochuun haala kanaan saayizii isaa dabaluu dandeenya. inni kun immoo xiyyee gadi galagalee faana inni jiru kun immoo
barreeffama keenya saayizii isaa xiqqeessuuf nu fayyada jechuudha. Irra deddeebinee yeroo tuttuqnutti saayizii isaa xiqqeessee nu agarsiisa jechuudha. Inni biraan giruupiin inni itti aanu paraagiraafii akkamittiin akka keenyudha jechuudha. Isa dura garuu kalarii barreeffama keenyaa jijjiiruuf foonti kalar kan jedhu kana jala galla jechuudha. Achi jala gallee filachuu dandeenya. Fakkeenyaaf barreeffamni keenya kalarii kanaan yookiin paarpiliitiin akka barraa'u yoo barbaanne haala kanaan nu jijjiira jechuudha. Giruupii isatti aanu yoo ilaaluu barbaanne kan jalqaba argitan kun buuleetiidha. Innis mallattoo garaagaraa barreeffama keenya duratti kaa'uu yoo barbaanne kan itti fayyadamnudha jechuudha. Fakkeenyaaf magariisa, keelloo, adii, gurraacha kan jedhu kana fuuldura buuleetii yookaan lakkoofsa fa'aa gashuu yoo barbaanne jalqaba ni gurraachessinaa. Isaa booda buuleetii jala deemuun mallattoo barbaanne filanna jechuudha. Fakkeenyaaf kana galchuu dandeenya. Hunda isaa duratti mallattoo kana nuuf galche jechuudha. Gara duubaatti deebinee nambariis ilaaluu dandeenya. Fakkeenyaaf lakkoofsa galchi yoo jenne akka kanaan nu galchuu danda'a jechuudha. Inni biraan kan ilaallu haala taa'umsaa paraagiraafii keenyaati. Isa immoo fakkeenyaaf align text to left kan jedhu kana yoo filanne barreeffama keenya karaa harka bitaa wal nuuf qixxeessa jechuudha paraagiraafii keenya. Inni itti aanu gara gidduutti fiduuf sentarii tuqna. Karaa harka mirgaa wal qixxeessuuf immoo align text to right kan jedhu tuqna jechuudha. Akkuma asii gadi argitan kana karaa harka mirgaa wal nuuf qixxeesseera jechuudha. Inni biraan justifying immoo karaa lamaan isaa wal qixxeessuuf nu fayyada jechuudha. Haala asii gadi argitan kanaan haala taa'umsa paraagiraafii keenyaa jijjiirree ilaaluu dandeenya. Inni biraan kan nuti ilaallu line spacingidha. Line spacingiin kun laayiniin tokko tokkoon isaa gidduu ispeesii jiru dabaluuf yookaan hir'isuuf kan nu fayyadudha. Fakkeenyaaf paraagiraafii kana keessatti laayinii ispeesingii isaa jijjiiruuf fakkeenyaaf osoo 3 filanne haala asii gadi argitan kanaan walirraa siiqsee nu agarsiisuu danda'a jechuudha. Duubatti deebina. Yeroo baay'ee garuu riisarchii garaagaraa barreessuuf tokko tuqaa 5dha kan fayyadamnu. Garbaan inni itti aanu sheedingidha. Kun immoo kan nu fayyadu baakgiraawundii paraagiraafii keenyaa jijjiiruufidha. Mallattoo xiyyaa kana keessaa baakgiraawundi kalarii filachuu dandeenya. Fakkeenyaaf kalariin paraagiraafii keenyaa duuba isaatti argamu magariisa akka ta'u yoo barbaanne haala kanaan filachuu dandeenya jechuudha. Inni biraan kan ilaallu sortingii ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf alfaabeetii keenya tartiibaan kaa'uuf yookiin qubee aatii hanga zaatti tartiibaan akka ta'u yoo barbaanne sortingii kana jala galla jechuudha. Akkasumallee teebilii keessatti maqaa namoota tartiiba isaa akka eeggatee ta'u yoo barbaanne yeroo baay'ee kana fayyadamuu dandeenya jechuudha. Akkuma asii gadi argitan kun maqaan namootaati. Garuu tartiiba isaa kan eegamiti waan ta'eef jalqaba gurraachessuun sortingii jala deemna. Isaa booda kilik gochuun ascending fakkeenyaaf aatii gara zaatti tarreessi yoo jenne ascending irratti kilik gochuun okay jenna. Haala asii gadi argitan kanaan
tartiiba maqaatiin tartiiba alfaabeetiitiin nu tarreessa jechuudha. Inni biraan as jalatti kan ilaallu find kan jedhu kanadha. Egaa fakkeenyaaf findiin kun maqaa as keessa jiru tokko akka inni dafee nu argu nu gargaara jechuudha. Fakkeenyaaf findii jala gallee waan tokko gaafachuu dandeenya. Fakkeenyaaf HRM kan jedhu barreeffama kana keessa eessatti akka argamu yoo gaafanne find next yeroo jennutti iddoo inni itti argamu nuu fide jechuudha. Inni biraan kan ilaallu replace dha. Kun immoo maqaa paragraafii keenya keessa jiru tokko maqaa biraatiin bakka buusuuf nu fayyada jechuudha. Replace jennee fakkeenyaaf HRM kana fakkeenyaaf maqaa biraatiin akka bakka bu'u yoo barbaanne fakkeenyaaf dursa jedhii bakka buusi yoo jenne replace with iddoo jettutti maqaa ittiin akka bakka nu bu'u barbaannu barreessuun replace all jechuu dandeenya. Barreeffama kana keessaa iddoo sadiitti argama jechuudha HRM'n. Egaa haala kanaan yes yoo jenne dursa jedhee bakka nu buusa jechuudha. Kun akkuma asirratti argitan kun HRM'n keenya maqaa dursa jedhuutiin bakka bu'eera jechuudha. Kanarraaf qopheessee xumureen jira. Waan hordoftaniif galatooma. Subscribe, like, comment, share godhaa. Turtii gaarii.